ميرا قنداماتي في ميرا جندا كتيتين دبتوان تيف نوتي أمني أما كربنا بيا جندا كيساس كودن كبوچو سانيف يوسن ديرس نوفش هذا أما بعد قالوا دبي جون أتجرتي شيء سنجاني دبدا كرر مرة دبرتني أنا وأقول دولي أسمع مربانو واني أسمع له إنجر واني أسمع مره أسمع واني هندي بليز واني ما شروع بين أثر دلانيا ما قدر بميف وقدر قديبوه تكفرتي ما شروع بين ما وقا بيتة وقا أرموتنا تيجي ثربما تري مرينا ما يمكن بينتج جانت تكوتي مدي مرما نمني أثرتي مرمى كان أنفر إنما مرما مجان فروم ثاني يكون أثرتي مرمى فين بربان إني ياد ثتي في ثات تدو بربادا ما شروع بين كثتم بيجا الرتك أمرنا في متان في ثكلا ثتي إني ياد ثاي فتبو في أمريكا كبا ياد ثالني فتشيفني قرونا من كون درس وجني تيبلا ولا إيجا بوفتك أبدا ثاني ما كنا تفيد ثاني هات توتا ثنجرا قراني با فتن ها با فتني هاتونه فبت بيته وني تاته بدان هم جم أبادي يعني هاتونه فبيته هاتون ثاني برد كبدا كباته يجولن تجان تكو تكو ني ميرا كيلو جروف كنافي هاتون سنبهون دغونغورا مالك أمبهون دغونغورا يجولن أرثي بيته دغونغورا وني كون إبارة إبا أندو كمان تبدا إثان كنيس بيته ميرا كيلاني مؤمن بيته دغونغورا دي أنكت دلنا كمين بيته إلمنا ما بيته هندما بيته إني كوني سلات مutira نمني تومن إنجيرو والتمutira بنمني إمور نمدويف ربي هامارو مو جماعة واني ولي ركفلا نجرو أرمون راجما كفلا تنجرتو واني بيتر كيان جي فدا تلما جي فتنا جي فجام نجرو إذا دو ربي بيجر تأثر بتو كان هم أشيرا مسكينة كينيا نو كباجا مسكين كينيا كباجا أرجتو كان أرثيته كوالوته كان أرجته كان جماته أني وانا جرو كان وان برا وانا جرو كابو كباجا ما كرما جي مو بيدير في بشان كنا في ممكن تغير أرجتينيا تو ممكن أمر أرجتينيا تو ممكن أربع أرجتينيا سودان إنجيل سودان أرجتينيا تو غرو أكا كباجا مو أرجتان مسكين كراجي مو بيلاوان أني كرادو في تغير رانيا ده بيا كم تغير ولي كلا بيته تغير أنا ما كرا كنا نجرتي ثاما جولة أرجتين دكا جرتي بيته كره غبا دكا بوتام بيدير رانيا ده برا بيته نمنا كنا تغير رانيا تا كرا كنا دوفه أما كرا كلا وقت أورمو بكتة ثام ثجيه منامني بيشان دوغا كراجي مو مالين جيم مسكين كينيا هو بيته كباجا مي بيته بغيتي مال دي بته مال بيلو تجي كنده أورمو ده أورمو رات كانت وقتي وادلا دبرو مارجا ilmi kan kee guddatee maal jiru jeema wanni jennu kanuma oromoon miitee baggeessuun qabdu oromoo gadi hin jirtu walloon arsii gadi hin jirtu arsii walloo gadi hin jirtu harargee walloo gadi hin jirtu hundinuu oromoon kulliin sabni hundi tokko biyyatte oromoon hundi tokko biyyatte wanni takka walii gadi walii ol hin jiru abaluun haa gadi abaluun haa olii hin jiru biyyatte nuyi tokko oromoon tokko biyyatte akkuma biyyatte jawaar muhammad jee baalagee keessan biyyattee gandatu qabata ganda keessaa qabadhaadha ilmaan arse ilmaan sii koomando isinitti himaa jirra hoolota keessan hoolota waajii dawaatirii fi tasliif taa'een ilmaan oromoo dararaa jiru tani qabadhaadha kan jennu waan biraan jennu isaan gaafa qabattan immoo mee kutaamti fedhe biyyattee ilmaan arsee gadi bayoo maqaa dhahe mee gadi bahaa kennu biyyattee namni abaluu maqaa dhudhee jaa biyyatte nagaa taatanii oromoo wajjin gaafa nagaa argattan Oromoon kulliin qoboo koo jeetti jaalata akkuma amma harargee biyyattee Oromoo kutaa sagalii guutuun ni jaalata barama odoo kana jenne maali jaalala qaban kanaaf akkuma kanatti jaalatamtanii jechaadha yeroo jaalala qabaattan yoo jaalala hin qabaanne hoo akkuma amma jibbamaa jiru kana namni jibbamaa jeema kutaa nuyi tamanu jibbaa jirtanii miti akkuma kanatti jibbamaa jeema namni walloo ramshaa kaafti maalii jetti arsiin ramshaa kaafti maalii jetti harargee ramshaa kaafti akkanumatti jibbamaa jecha namni kana hoo kabajaa kan ofitti godhu abbaa qeessanii ofit abba futti kabaja godha akkuma mucaan har'a du'e jettanii baaftan sana qaalicha har'a mucaan du'e jee baate suni jeemee ilma ganda taate kan ramshaa kaasee nama tumsiisaa jiru nama saniis biyyatee kinoo kana bararaamtichi biyyatee waajii dawaasir taa'ee mucaa uummata zarafaa jiru jee akkasumatti haa baasu nama du'e sanii ni baate suni reenfa lafatti argame eessatti argee dhufee baate dhiyoo takka sakkarmatti du'e jettanii nama sanii baafne eessa argeeti kan baate biyyatee kana yaani kiyya kanuma miskiin haa kabajamuu warri sheekototi wati waa dubbatan suuta tasgabbiidhaan dubbadhaadha tanumaan jaa turtii gaarii isiniif haa ta'u carrafadheen jira yaada kiyya. Assalamu alaikum. Buinati Umarii fi Alii Walloolle. Carraan kiyya jara keenya namni martuu waan bareeda haasaa turtanii namni miskiinni harka jiru
rabbii keessan sodaadhaa gadhiisa jaarsummaan ammaa achillee isinii taa'amee isin araarsanii isinii jedhanillee hin jiru warri miskiina dararaa jirtan rabbii keessa yoo sodaatan namni ilmoo qaba haadha qaba abbaa qaba ilmoo miskiinaan dararinaa gadhiisa bakkuma jirtanii arsii harka ka jirullee ijoollee teennata walloo harka ka jirullee gadi dhiisa ilma miskiinaa rabbiin sodaadhaa waan bidhaa isiniin jechuu hin dandeenyu namni humna isini qabaatee isin harkaa bakka isin ilma namaa darartan sani dhufee isin harkaa baasaarullee waan hin jirreef badii tana garuu obboleeyyan teenna ijoolleen suudii keessa jirtu harka 3-4 itti deebaa jirtan qaanfadhaa jedhan saalliin saalfatu abbatu jala saalfataa jetti oromoon saalliin saalfatu abbatu jala saalfata jedhan sadi saala jedha saamulaan jedhan maa waanuma tokko geemima tokko gizee dhibbatti deebitan gizee dhibba marraa dhibba hin saalfattanii isin jala qaanyoomne jedhan salphanne waan kana dhiisaa badii tanarraa dhaabadhaa badii ilmoo miskiinaatti daladdan tanarraa dhaabadhaa feetu walloo ta'e arsii ta'e badii daladdu tanarraa dhaabadhu rabbi harkasi qaba duniyaattuu rabbi waa si mul'isa badii dalaydan kana irraa dhaabadhaa wanni dalagaa jirtan kun ilma miskiinaa irratti osoo obboleessa keeti abbaa keetti dalagame garaan kee hagam jaalata wanni beekuu qabdan ijoolleen suudii keessa jirtan namni biyya bidhaa taahee sagalee ta'ee asii lallabu miidiyaarra lallabu womaa isin hin fayyadu miskiina biyya saniintu wal fayyada ka fedhellee yoo ta'e maaliif wal bira jirtan wal fayyaddan waliin taa'u waliin yaadu waliin dubbachuun gaachana waliiti garuu walitti haasoftanii farra walitti taatanii summii walitti taatanii yoo akkasitti wal qaltan wal gangalchitan garaan nama gubataa jechuudha biyya bidhaa jirullee jara keenya karaa ilmi namaa kun rakkatee biyya ofiitii faca'e wanni dhiiga ilma miskiinaa karaa kana facaaftanii maal warri lola labsitanii dhiirummaan dhaadatanii walitti dhufanii dhaadadhaa walitti dhufaati bakka godhadhaa akka oromoon illee baay'inaan isin laaltu achitti walii bahaa waltumaa dammoo ilmoo miskiinaa ta nyaattee dhuydeen jirre yoo rabbii keessan ka sodaatan taate gadhiisaa ijoolleen walloollee arsiin nama keenya tumaara jettanii nama tumaa hin jedhina ijoolleen arsiillee walloo arsii keenya tumaara jettanii nama tumaa hin jedhina ilma miskiinaa bakka kaeetti kamittuu yoo nama harakkateeru argitan dararamaa jiru argitan gadi dhiisi jedha zaalimaa harka qabaa namni nama miidhu zaalima namni ilma namaa miidhu zaalima jara rabbiin sodaadha waggaan 3-4 kanumarra deebitanii akka nama ayyaana kabajuutti waggaa walumat deebitanii wal garafaa jirtan kun salphinna gahee dhiisa kanumaan isiniin jedha rabbi miskiina haa beekaa yaasa jalaa koomantiin keenji nama tumsiisaa jira baay'isoo jiranii quban qabnu asitti kan dubbataa jirru waa'ee nagaati nagaa labsaa jirra Dafote minasasi anetini makingis waan jiru amma wadda duree eenyu tumsiisaara boona mana ijoolleen barreeffama tokko barreessaa jiranii mana Kingi Ahmaditti tumamaa jirti moo ijoolleen maal jedhanii jala kanatti barreessaa jirti. Okay. Ahmad Ali Wallo. Ali dhaqame. Ali Wallo, Umar Wallo, Bona Bale keessan haa inaan jedhi nama keenya kabeettan nama keenya kafuula beettan amma tokko maal jedha asumaan ol seenee ijoolleen nama miidhaa jirtu arsiidha kaduu baale Oromiyaanuu akka Oromiyaatitti addatti waamamne baalee fi arsii Walloo Harargee maaltu addatti isa waamsisee isin hundinuu gaafuma dhufee diinni handhuura isin ciniin addaan facaatanii kutaa garagaraa irratti galtanii dirree garagaraa keessa jirtan malee aadaa fi seenaa amantii keessanis yoo qorattan hundeen teessan takkuma kana waan ta'eef yaa dhiiroo dhaqaatii ummata kanallee akka dhaabu godhaa ammumaayyuu gastii sanirra seenaatiin nu agarsiisa haala irra jiramu san ammuma sa'aatii kanaayyuu hin barbaanna.